Booji'amtoota Xaaliyaanii yeroo weerara Xaaliyaanii samarsaa jalqabaa booji'aman keessaa waa'ee Xaaliyaanicha Itoophiyaatti hafee hanga sadarkaa ministeeraatti daayirektara jedhamee mindeeffamee waggaa 40 Itoophiyaa jiraatee hojii isaaf weerara Xaaliyaanii marsaa lammaffaaf haala mijeessaa erga ture booda dhumarra goota Oromoo tokkoon ajjeefameen isiniin qooda. Bara 1888 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo Xaaliyaanonni Itoophiyaa weeraruuf lola guddaa banan sana seenaan gurraachota boonsu tokko raawwatame. Wallaansoo fi ittisa loltoonni Itoophiyaa kaabaa muraasni gochuuf yaalan milkaa'uu akka hin dandeenye baranii birmannaa Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa kibbaa kan eegaa turan geggeessitoonni yeroo sanaa gootummaa fi tooftaa waraanaa Oromootti amananis bilchinaa fi muuxannoo lolaa hanga sanaa addunyaa raajeffachiisu garuu irraan eegne turan. Loltoonni Oromoo erga Adawaa qaqqabanii booda Xaaliyaanotaa fi baandaawwan hedduu fixanis hedduun isaanii garuu bifa hedduu nama ajaa'ibuun namummaatti agarsiisanii booji'an. Xaaliyaanonni yeroo sana loltoota Oromootiin booji'amanii utuu miidhaan isaan irra hin gahin gara biyya isaaniitti deebi'an. Loltoonni Oromoo yeroo isaan booji'aman beekumsaa fi naamusa waraanaa olaanaa ta'een hidhannoo irraa hiikanii gara buufataatti isaan geessaa akka turanii fi ergasiis kabaja namummaa isaaniitti agarsiisaa akka turan barreessaniiru. Baay'ina booji'amtoota Xaaliyaanii ilaalchisee kitaabileen seenaa lakkoofsa adda addaa dhiyeessu. Gariin loltoonni 1,840 booji'amuu himu, gariin ammoo 2,000 jedhu. Booji'amtoonni Xaaliyaanii Adawaatti booji'amanii gara Finfinnee dhufan. Yeroo murtaa'eef akka hidhaman erga godhamanii booda kanneen madadaa cabsanii baduuf yaalan irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture. Kanneen kaan ammoo hojiilee ijaarsaa fi ogummaatiin Finfinnee akka ijaaran taasifamaa turan. Haala kanaan utuu jiranii Phaaphaasonni Roomaa fi qaamoleen adda addaa dhimmicha gidduu seenan. Itoophiyaan booji'amtoota Xaaliyaanii sana akka gadhiistuuf dhiibbaa gochuu eegalan. Xumurarras bara 1889tti Itoophiyaan waliigaltee Wucaalee mallatteessite. Isa boodas booji'amtoonni akka gadi dhiifaman ta'e. Loltoonni Xaaliyaanii muraasni garuu galtee sana booda Itoophiyaa keessa jiraachuu akka barbaadan mootummaa gaafatan. Mootummaan Itoophiyaas waan Itoophiyaa jaallataniif asitti hafuu yaadan jechuun mirga Itoophiyaa keessa jiraachuu isaaniif eeyyame. Kaayyoon Itoophiyaatti hafuu isaanis gariin basaasaaf yoo ta'u, gariin ammoo lolli marsaa lammaffaa deebi'ee akka ka'u waan beekaniif hojiilee loojistikii mijeessuuf akka ture ragaaleen dookimantii fi xalayoota Ruusii ni mul'isu. Loltoota Xaaliyaanii muraasni Itoophiyaatti hafan keessaa namni suuraa isaa argitan kun Sabaastiyaanoo Kaastaanyaa kan jedhamu yoo ta'u, hawaasa magaalaa Finfinnee biratti Musee Kaastaanyaa maqaa jedhamuun beekama ture. Sabaastiyaanoon dirqama itti kenname haalaan baachuuf odeeffannoo mana mootummaa fi uummata keessa jiru akkaataa gaariin qayyabachuuf murteesse. Kana milkeessuuf ammoo tooftaan jalqabaa amanamummaa mootummaa biratti qabu daran guddisuu ture. Kanaafis yaada tokko dhiyeesse. Innis bataskaana Goorgisii Finfinnee naannoo Piyaasaa jiru diizaayinii isaa hojjetee ofiin ijaaruu ture. Kunis karaa salphaa inni ittiin laphee uummata Itoophiyaa fi mootummaa yeroo sana argatu ture. Sababni isaa taabonni Goorgisii fi waraanni Adawaa seenaa wal keessaa qabu. Akkasumas ammoo Xaaliyaanonni Goorgisii ni jibbu jedhamee waan yaadamuuf inni garuu bataskaana kana yeroo ijaaru amantaa inni mootummaa biraa argatu guddaa akka ta'u shallagateeti. Akkuma jedhes bataskaana guddaa kana ni ijaare. Isa booda akkuma tilmaamatetti wanti hunduu gaarii ta'eef mootummaanis dhimmoota ijaarsaa irratti aangoo kennuufiin daayirektara ijaarsaa godhee muude. Sabaastiyaanoos aspaaltii Finfinnee hanga Mannaagashaa, ijaarsa baankii Absiiniyaa jalqabaa fi masaraa mootummaa Minilik akkasumas riqichoota seenaa qabeeyyii hedduu haala baay'ee hawwataa ta'een ijaare. Dhumarra intala Raas Dastaa Daamxoo fuudhuun bultii ijaarratee Itoophiyaatti soddoome. Wantoonni inni yaade akkaataa gaarii ta'een karaa kan qabateef Sabaastiyaanoon utuu irratti hin beekamiin waggoota 40 Itoophiyaa keessa jiraatee mootummoota lama Minilikii fi Iyyaasuu dabarsee sadarkaa gaarii qaqqabachuun daa'ima horatee jiraachaa ture. Garuu waggoota 40 booda jechuunis bara 1928 guyyaa inni akka abdiitti eeggataa ture ni geesseef. Weerarri Xaaliyaanii marsaa lammaffaa eegale. Yeroo weerara Xaaliyaanii marsaa lammaffaa eegalu Sabaastiyaanoon namni amanamaa fakkaatee jiraachaa ture sunis ni jijjiirame. Afaan Amaaraa sirriitti waan dubbatuuf akka turjumaanaatti hojii eegale.
mootiin Haayila Sillaasee biyyaa ba'uusaa hordofee yeroo xaaliyaanonni waggoota 5 Itoophiyaa keessa sochii godhan namni tarsiimoo isa ta'e. Bakkeewwan gootonni adda addaa wal ijaaranii xaaliyaanii danqanitti hunda dursee kan argamu isa ture. Amanamummaa fi beekumsa biyyattii keessatti argate da'eeffatee jaarsummaa fakkeessee dhimmicha gidduu seena. Haala kanaan Raas Abbabaa Aragaawwii, Raas Dastaa Daamxoo jaarsa soddaa isaa fi Dajjaash Bayyanaa Maarid fa'aa kan ajjeesseessa ture. Dhumarra waa'een Sebastiyaanoo odeeffamuu eegale. Xiyyeeffannoon gootota Oromoo hedduus isarra ta'e. Koloneel Abdiisaa Agaa gareesaa leencota gurraacha wajjin Sebastiyaanoo ajjeesuuf yeroo hedduu yaalanii milkaa'uu dadhaban. Dhumarra garuu kiyyoon goota Oromoo tokkoo bifa salphaa ta'een isa argatte. Dajjaas gara Shuudhukii xalayaa baallee tokko gara Sebastiyaanoo Kaastaanyaatti ergan. Xalayaan sunis qabiyyee yaa Sebastiyaanoo xaaliyaanii wajjin wal loluun ammaaf naagameera. Mootiin Haayila Sillaasees nu ganee biyyaa baqateera. Kanaaf ani garee koo waliin harka kennachuun barbaada. Kanaaf ammoo akka ati haala mijeessituun barbaada waan ta'eef kottu nu mari'annaa kan jedhu ture. Yeroo sanatti Dajjaash Garasuu toora walisoo irratti xaaliyaanii ba'aa fi gala dhoowwachuun hedduu rakkisaa ture. Xaaliyaanonni Jimmaa qabatanii buufata raadiyoo banachuun haalota mijeeffachaa waan turaniif Finfinnee fi Jimma gidduu deddeebi'uuf daandii walisoo akka isaaniif nagaa ta'uu barbaadu turan. Gootonni Oromoo hedduun toora walisoo sanarra waan jiraniif Dajjaash Garasuu waliin nagaa bu'e jechuun xaaliyaaniin bifa salphaan Jimmaa Finfinnee qabatte akka jechuuti. Kanaaf Sebastiyaanoo Kaastaanyaan yaada Dajjaash Garasuu dhufiitti hedduu gammaduun beellama qabatee gara walisoo adeeme. Gootichi Oromoo guddaan Dajjaash Garasuu dhufiin tooftaan isaaf milkaa'uu dhugaan seene. Akkuma Sebastiyaanoo Kaastaanyaa qaqqabeen simannaa ulfaataa ta'ee fi fardaa fi lafoon taasiseef. Dabaa fi shira Sebastiyaanoon uummata Itoophiyaa irratti godhe hundumaa erga amansiisee booda loltoota fi keessaa nama Baalchaa Kidaanee jedhamu waamuun akka inni ajjeesuuf ifatti ajajatti kenne. Dhumarras Sebastiyaanoo Kaastaanyaa booji'amaan Gabayyoo Gurmuu sun sababa gocha gantummaa isaatiif harka gootota Oromoo Dajjaash Garasuu Dhukii keessatti akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1930 galaafatame. Utuu Oromoon hin jiraanne injifannoon Adawaas ta'ee biyyattiin hin jirtu kan jedhamuuf sababaani. Kun gidduu baayogiraafiidha.